Oduu ijoo kenniinsi tajaajila haqaa manneen murtii aadaan eegalame qisaasama qabeenyaatii fi yeroo manneen murtii idileen hawaasarra ga'u hambisaatii jiraachuun himame. Damee turizimii dijitaalessuun galiin biyyattiin damicharraa argattu akka dabaluuf imaammataa fi humna nama baratee cimsuun murteessaadha jedhame. Oduu alaatiin Neezerlaandisii fi Deenmaark Yukireeniif jettiiwwan waraanaa 61 kennuudhaaf murteessan. Halo kamoltan amma guyyaarraa sa'aatiin 6 kuni TV Afaan Oromooti yeroo kanaaf jenne qabannee dhiyaanneetii jirra oduu kan dhiyeessu ani Tewoodiroos Tolaatii waliin tura. Dinagdee misoomaa magariisaa cimsuudhaaf gaheen dargaggootaa olaanaa ta'uun himame. Guyyaan dargaggoota idila addunyaa mata duree dandeettii magariisummaa dargaggootaa misooma itti fufiinsaaf jedhuun akka addunyaatti marsaa 23ffaadhaaf akka Itoophiyaatti ammoo marsaa 20ffaadhaaf magaalaa Finfinneetti kabajamaa jira. Deetaan ministeera dhimma dubartootaatii fi hawaasummaa aadde Muunaa Ahimad xiyyeeffannoo dargaggootaaf kennuun fayyadamummaa isaanii mirkaneessuuf fedhii bu'uuraa isaanii irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetamaatii jiraachuu himan. Wayita ammaas lakkoofsi dargaggootaa humna oomishaa ta'anii dabalaatii jiraachuu kanas haalaan itti fayyadamuun dargaggoota baay'inaan misooma keessatti hirmaachisuun jijjiirama haala qilleensaa akka addunyaatti yaaddoo ta'atii jiru hambisuu irrattis hojjetamuun murteessaadha jedhan. Ce'umsa misooma magariisummaa guddisuun hiyyummaa hir'isuudhaaf Itoophiyaa magariituu fi badhaatuu taate uumuudhaaf hirmaannaan dargaggootaa barbaachisaadhaas jedhaniiru. Finfinneetti lafa kaaree meetira 600 irratti qaxanaan dinagdee addaa Addis Tuumoroo jedhamu ijaaramuufi jedhame. Ijaarsa qaxanichaatiifis har'a bulchiinsi magaalaa Finfinneetii fi China First Highway Engineering Group waliigaltee mallatteessaniiru. Sirna waliigaltee mallatteessuu kana irratti kaantibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee Itoophiyaatti ambaasaaddara China Zhou Zhiwan fi hooggantootni hojii bulchiinsa magaalichaa isaan biroon argamaniiru. Qaxanaan dinagdee addaa Addis Tuumoroo kan lafa kaaree meetira 600 irratti ijaaramu kuni of keessattis paarkii aadaa, saayinsiitii fi teekinooloojii akkasumas giddugala daldalaa, mana jireenyaatii fi bashannanaa qabaa jedhameera. Hojii piroojeektichaatis marsaa jalqabaatiin waggaa 6 keessatti kan xumuramu ta'uunis himameera. Damee turizimii dijitaalessuun galiin biyyattiin damicharraa argattu akka dabaluuf imaammataa fi humna nama baratee cimsuun murteessaadha jedhame. Akka naannoo Oromiyaatti hojiin turizimii dijitaalessuu jalqabbii gaarii irra jiraachuu Komishiniin Turizimii Oromiyaa beeksiseera. Mabeet Tashooma gabaasa dabalataa qindeessiteetti. Dameen turizimii dinagdee waliigalaa addunyaa keessaa 9% ol akka qabaatu fi carraa hojiinis namoota 4 keessaa tokko damee kana keessatti kan argamu ta'uu qorannoowwan dhiheenya kana hojjetaman ni agarsiisu. Kana keessaa immoo biyyoonni damicharraa galii waliigalaa damicha ammayyoomsuudhaan irraa sassaabbataa jiran warreen bal'inni isaanii xiqqoo maqaan isaanii addunyaa irratti guddaa ta'e hedduun jiru. Dubaay, Singaappoor, Taayilaand, Qaataar fi Hawaayii kaasuu dandeenya. Garaagarummaan guddaan fiixee milkaa'inaa fi faallaasaa uume kun
damicha caalatti ammayyoomsuu fi dijitaalessuu dhabuudhaan kan ka'e ta'utu himama. Biyyoota Afrikaa kanneen akka Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Ijiptii fi biyyoonni muraasni maqaan isaanii dhahamuuf damicha dijitaalessuun sochii taasisaniin hanga tokko damee kanarraa fayyadamaa jiru. Gama Itoophiyaatti wayita dhufnu xiyyeeffannoon damee turizimiitiif waggoota muraasa as kenname gaarii ta'us damicha dijitaalessuun fi hojii qindoomina kana keessatti hojjetamuun garuu ammas xiyyeeffannoo barbaadu gahaa argatee jira kan jedhamu miti jedhan ogeessi damee turizimii dubbisne obbo Lammii Dhiinsaa. Dijitaalaayiz yeroo jennu dijitaal teekinooloojii kana fayyadamnee tajaajila turizimii keessatti kenninu kastameroonni keenya yookiin maamiltoonni keenya muuxannoo gaarii akka argataniif enheensi gochuu jechuudha. Kwaalitii isaa dabaluu jechuudha. Kun immoo baay'inaan ni mul'atu. Yeroo amma dijitaalaayiz goonu turistiin tokko mana isaa taa'ee onlaayinii waan barbaadu biyya keenya keessa waan jiru ilaaluu danda'uutu jiraata. Kana yeroo jennu amma attiraakshinii nuti qabnu yookiin immoo hawwattoonni biyya keenya keessa jiru meeqa isaaniitu haala gaariidhaan miidiyaatti bahee piromootii ta'eera. Muraasa jechuu hin dandeenya jechuudha. Kana yeroo jennu sosochiin fakkeenyaaf damee daandii xiyyaara Itoophiyaa bira jiru Oromiyaa Turizimii Koomishinii fa'aa viizit Oromiyaa jarreen kuni sooshaal miidiyaa garaagaraa waan akka feesbuukii liinkidiinii fayyadamanii yeroo isaanitti qabeenya biyya keenyaa kana piroomoota godhan illee argina jechuudha. Kuni jalqabbii gaariidha. Garuu immoo guutummaatti dijitaalaayiz ta'eera galiirraa argachaa jirra jechuun hin ulfaata. Hojiin qindoominaa kenniinsa tajaajila akkasumas bakka ga'umsaa misoomsuu fi tajaajilli geejjibaa biyyattii keessatti argamu hammayyoomee damee kana dijitaalessuun irraa kan fayyadamnu yoo ta'e damee dinagdee galii guddaan irraa sassaabamuu danda'u akka ta'es ogeessichi kan isaan kaasani. Galiin nuyi turizimii irraa argannu dinagdeedhuma qonnaalee dinagdee warra kaanillee caala ta'uu danda'a. Maaliif qilleensi nuti qabnu kun qabeenya. Aadaan nuti qabnu qabeenya. Wanti laggeen gaarreen nuti qabnu. Kana biraan biyya keenyatti haalli qilleensa keenya gaarii waan ta'eef heelzi turizimii illee piroomoot gochuu dandeenya. Qabeenyi jiru hundumaa agriikaalcharaal turizimii piroomoot gochuu dandeenya. Kanaaf waan barbaadnu irraa argannee hin jiru. Naannichaa hanga tokko mul'isuu irratti hojii gaarii dhiyeenya kana hojjetaa kan jiru Koomishiniin Turizimii Oromiyaas damee kanas dijitaalessuun qabeenya turizimii naannichaa beeksisuudhaaf sochiin taasifamaa jiraachuu Koomishinarri Ittaanaan Koomishinii Turizimii Oromiyaa Naggaa Wadaajoo nutti himaniiru. Dijitaalessuu qaama hojii keenya isa guddaa fi isa murteessaa akka ta'e hubanne irra waan ta'eef beeksisa gabaa dhaadhiisa gabaa wantoota garaagaraa dijitaalessuu wajjin wal qabatee hojjennachaadha. Taatee tokko qopheessinu ture barri hin gadda. Taateen qopheessinu sanarratti sagantaa tokko laawunchi goone turre. Suni Google Art and Culture kan jedhamu. Waa'ee sirna gadaa, waa'ee leecalluuwwan eenyummaa Oromoo, maalummaa Oromoo, Oromiyaa agarsiisuu danda'an haala uffannaa, aadaa uffannaa, sirna gadaa, irreecha, nyaata, sirboota. Google Art and Culture irratti keenyeera. Google Art and Culture jechuun pilaatfoormii guddaadha. Muuziyeemii onlaayin muuziyeemii jechuudha. Sun carraa guddaadha ispeeshaalii uummata keenyaaf carraa baay'ee guddaa ta'e kan kanaan dura argannee hin beeknedha. Waliigalaan faayidaa damee turizimii irraa argamu dabaluudhaa fi damicha caalmatti dijitaalessuudhaa fi hojiin imaammataan deeggaruu fi humna nama barate damicha irratti hubannoo gahaa qabu horachuun dhimma murteessaa ta'uu ogeessi damee turizimii obbo Lammii Dhiinsaa kan isaan akka yaada furmaataatti kaa'ani. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti wanti hundumtuu gara mootummaa deema. Waan akka poolisii turizimii istiraatiijii keessatti reekamandi gochuun keessatti dijitaalaayizeeshinii kana seeraan barreessuun baay'ee gaariidha jedhee yaada. Inni lammaffaan ogummaa dijitaalaayizeeshinii kana irratti namoonni leenjii gahaa akka argatan. Awareness gahaa akka argatan. Digital literacy kana iskilii isaanii akka isaan dagaagsan gochuun fi akkasumas infraastiraakcharii yookiin immoo bu'uuraalee misoomaa digital turizimii kana barbaachisan dagaagsuun murteessaadha jechuudha. ETV Afaan Oromooti kan daawwachaatiin jirtan kuni ammallee oduun keenya itti fufeera. Kenniinsi tajaajila haqaa manneen murtii aadaan eegalame qisaasama qabeenyaatii fi yeroo manneen murtii idileedhaan hawaasarra gahu hambisaatii jiraachuun himame. Manni murtiis tajaajila haqaa kennuudhaan manni murtii idilee kun jechuudha. Tajaajila haqaa kennuun cinaatti hariiroo hawaasaas ni cimsaa jedhameetii jira. Guutuu gabaasa kanaa Muktaar Abdallaatu dhiyeessa.
Dargaggoo Giddiisaa Gabbisaa hiriyaa isaa amanuuf birrii 50,000 bakka qaamni sadaffaa tokkollee hin jirretti liqeessee rakkina isa oolcheera. Gaafa rakkoo wal amananii walii liqeessuun dirqama hawaasummaa fi hiriyyummaa ta'us hiriyyaan isaa oolmaasaa dagatee ni gane. Amanummaadhaan fuudhee nama kana waan an jaaladhu fuudheen itti kenne gaafannaan waggaa tokko keessatti yeroo tokko gaafannaan ragaa qabaatte na himadhu jedhe. Sanaan boodaan abdii kuteetuman hin argadhu jedheetuman dhiisanii. Haaluma wal fakkaatuun dargaggoo Abdii Zarihuunis fira isaa dhiyoof maallaqaa callaa birrii 100,000 fi 25,000 amanamummaan liqeessee galanni isaa garuu ganamuu ta'e. Hiriyaadhaa faana jiraadheera obboleessasi qabeenya kana dana dhoowwate waggaa 4 dhufee immoo mana amantii mana murtii aadaa kanatti dhufee waamadde. Dargaggoota magaalaa Ambootti agarree dubbisne lamman kanaan ala kanneen dhugaa ofii isaanii fi kan isaan ganeen ala waaqti qofa beeku hedduudha. Addunyaa yeroo kanaa kan dhugaa fi ragaas qabatanii tasaa injifataman keessatti manni murtii aadaa kan mootummaa naannoo Oromiyaan hundaa'e haqaa dhokate baasee dhugaa deebisuu irratti argamaa jiraachuudha. Namoonni magaalaa Ambootti argamuun dubbisne kan himaniin. Otoo ragaan tokko bukkeen jiraatiin ofuma isaatiin gocha yookiin taa'umsa isaan taa'aniin sodaa isaaniitiin waaqa birattis yeroo tokko tokko abbummaadhaan yookaan waan godhamuu danda'u sana qabeenyi kee hin gala yoo ta'e waa ilaalee waaqni sii deebisa. Ani waaqatu jara kana teessise natti fakkaata. Kanaaf handura na kaade sana nan kennaafi jedhe bifa jaarsummaatiin naa qabsiisanii jaarsummaadhaan naa deebisiisanii jechuudha. Obsumaan deddeebi'een gara guyyaa yeroo 4-5 wayii deddeebi'eera maaliif isa turraa badagatii ta'eef amma yeroo inni dhiyaatu immoo nan kakadhaedha kun har'a immoo yeroo kakaa keetiiti koottunnaa jedhan yoo dhufuu baatte garuu murteessitti kenne murteessiif kennina jedhan itti himaniiru har'a murtee koo eeggachuun dhufe jechaadha. Qarshii 100,000 fi 25,000 karaatti hafee achiin qabeenya kana immoo karaatti dhabuurra jedhee na harkaa fudhate har'a boruudhaan amantaa hir'isuudhaan na dhowwate jechaadha. Qabeenya kana waggaa 4 eeggadheeni. Amma har'aatti hin arganne har'a immoo kun abbootii kana bira dhufee furmaata argadee gara furmaataatti deemuuf. Manneen murtii aadaa kunniin qixaa labsiin hundeeffamaniin xiyyeeffannoon kennameef guddaa ta'uu baatus bu'aan isaan kenniinsa tajaajila haqaan buusaa jiran guddaadha. Mana lafa jireenyaa maatiin lamaan wal haalanii qarshii gara miliyoona kan gurgurame maatiin immoo inka kan mana murtii amma Oromiyaatti deemanii achi as deemanii mana murtii kanatti wal himatanii gaafa hin kakachiifna jennu lakki nuti maatii waan ta'eef dhugaan keenya bodhanii jaarsummaan keenya qarshii 100,000 walii kaffalanii kan araaramantu jira mana murtii kana keessatti. Kenniinsi tajaajila haqaa manneen murtii aadaan eegalame hawaasaaf bu'aa buusuun olitti xiyyeeffannoon yoo kennameef qisaasamaa yeroo fi maallaqaa manneen murtii idileetti uummatarra ga'u hambisuun bu'aa guddaa buusuu danda'u. Dhugaadhuma yoo ta'u qabdu parsantii ta'een falmii afaaniitiin abukaattoo bitatee maal godhatee si caale yoo ta'e namichumaaf murtaacha. Kanaaf ditteelii hammumatti manni murtii kan madaalu waan ati falmatte waan ati dhiyeeffatte san madaala waan ta'eef garuu immoo gara jaarsolii araaraa kana biratti mana murtii aadaatti yoo deebine dhugaa jiru garee rachuurraa adda baasanii teestii godhacha. Eenyu dhugaa qabaa kan jedhu qixxeetti illee madaalaniitu sibiras akkas jira hir'inni jira sibiras jiraadhanii qixxeetti illee yeroo san araarsanii jarri sun ikoonoomii isaanii waan wal kaadan illee yoo ta'e waan irratti wal haalanii qabeenya irratti wal ganan illee yoo ta'e yerootti olii deebisiisantu mul'ata. Manneen murtii aadaa kunniin murtii kennanii fi adeemsa araaraa raawwatan keessatti miirri injifatamummaa himataa fi himatamaa biratti akka hin uumamne taasisuun qorqalbii hawaasaa gabbisuun hariiroo hawaasa gidduu jiru fooyyessaa jiraachuun himameera. Tole daawwattoota keenya dhimma kanarratti turtii gabaabaa kan taasisnu ta'a. Dhimma mana murtii fi tajaajila mana murtii aadaa kana ilaalchisuudhaanis keessummaa istuudiyoo Affeerneetiitti jirra. Keessummaan keenya har'aatis Dr. Dhaabaa Cufaa jedhamu. Egaan Dr. Dhaabaan Cufaan manneen murtii federaalaatii fi manneen murtii naannoo Oromiyaattis gorsaa seeraa ta'uudhaan nama tajaajilaatiin turanidha. Kanaan alattis immoo hojii qorannoo fi qorannoo dhimma tajaajila manneen murtii aadaa kanaan wal qabsiistanii qorannaa gaggeessaatiin turtaniittu Dr. Dhaabaa. Baganagaan gara istuudiyoo keenyatti dhuftan duraan baganagaan nu eegdanii. Hayyeemee akkuma silaa amma odeeffannoo kanarraa caqasaatiin turretti manneen murtii aadaatti tajaajilli kennaman bifa hawaasa bira dhaqqabaatii jirutu jira ammarratti manneen murtii kun labsiidhaan hundaa'uun isaanii mee tajaajilli kunis bifa kanaan kennuu eegaluun mee faayidaa maaliitti qabame? Egaa akkuma beekamu manneen murtii idilee haalli isaanitti rakkoo uummata wal dhabdee gidduu jiru hiikaa turan hundi keenya ni beekna. Garuu haa ta'uuti manneen murtii aadaa kuni
faayidaa gurguddoo lama qabu. Tokkoffaan deddeebii fi hojmaata baay'isuu manneen murtii idilee irraa hir'isu. Lammaffaa immoo haqa uummataa kan dhugaa ta'e jechuudha. Kan murtiin argatan otoo hin taane kan dhugaan argatan bifa sirrii ta'een mirkaneessa jechuudha. Kana ilaalchisee waggaa arfan kana qo'annoo gaggeesseen turanii keessumaa naannoo Amboo tokkee kuttaa'ee fi dandirratti qo'annoo kan hin gaggeesse walitti bu'iinsi aadaa haalli itti uummanni hiikuu fi mana murtiitti haalli inni itti hiikkatu komparaatiif isteedii gaggeesseen ture. Kana keessatti gara nama 103 intarvii godhee gara nama 6 immoo sagaleedhaan kan waraabee qo'annoo kana gaggeessedha. Yeroon digirii lamaffaa hojjedhu jechuudha. Haa ta'uti bu'aa kanarraa kan hin argadhe manni murtii aadaa mana murtii idileetiin ol tajaajila gurguddoo hawaasaaf kennuu akka danda'u warran dubbiserraa argadhe jechuudha. Kanaaf sababni kunis tokkoffaa trust amanamummaa guddaatu mana murtii aadaa kanarratti hawaasni jiru amanamummaa guddaarraa qaba jechuudha. Sababni isaa aadaadha waan ta'eef orjinaalitii bu'uuraan achi as dhuftee namni seerarra aadaa sodaata. Seerarra abbaa gadaa sodaata. Seerarra kakuu abbaa gadaa sodaata. Kanaaf trust amanamummaa guddaatu jira kanarraa ka'ee namni baay'een gara mana murtii dhaqee faayidaa mana murtii irraa argachuu caala gara abbootii gadaa dhaqee araara bifa aadaatiin hiikoo argatu kana tokko kanadha. Inni lamaffaan immoo bu'a qabeessa effective bu'a qabeessa wanti mana murtii aadaa sanatti manni murtii aadaa sun amma akkaataa kanaan qindaa'e sana dura jaarsummaadhaan wanti dhume bu'a qabeessa bakka harcaatiin qabu jechuudha. Inni arfaffaan commitment itti dhimmanii hojjetu amma fakkeenyaaf mana murtii yoo dhaqxee mana murtii idilee yoo dhaqxee beellama dheeressuun jira. Gaggaba sababa malee dheeressuun jira. Galmeen baay'achuun jira. Hojiin baay'achuun jira. Namni rakkachuun jira. Irraa hafuu malee committed ta'aniitu dhimma abbaa dhimma lamaan sun hiikuu jechuudha. Inni sadaffaan inni arfaffaan sustainable wanti araara jaarsummaa aadaadhaan hiikkate itti fufiinsa qaba. Fakkeenyaaf namni tokko mana murtiitti walajjeesee mana murtii yoo dhaqe waggaa 25 itti faradama. Aadaadhaan akka aadaatti yommuu araarame waan aadaan sun jedhuun gaafa wal araarame ajjeechaan sun ittiin fufu achumatti dhaabbata jechuudha. Kanaaf araarri sun itti fufiinsaan hawaasa sun tokkoomsa jechuudha. Asitti haaloo qabannaan hin jiru. Sababa kanaaf mana murtii yoo dhaqe waggaa 25 itti faradame waggaa 25 namni warri jalaa du'e itti farachiisuurra darbanii bifa haalootiin karaa biraa wanti isaan yaaluuf gochaa jiran jira jechuudha. Inni shanaffaan immoo cost effective gatii hin qabu baasii hin qabu baasii xiqqaa. Abukaatoodhaaf hin qabu daanyinata kan faluu hin qabu maali hin qabu gatii xiqqaadhaan araaramanii waan akkasii kana raawwatanii walitti dhufeenya isaaniitti fufaa jechuudha. Dhugaadha. Dhiheenyaan illee bakka hawaasni jirutti itti dhiheenyaan hawaasni naannoo isaatti illee kan tajaajilamu jechuudha gama biraatiinis. Dhugaadha. Gaaffii itti aanutti mee yoo hin ce'u keessumattuu tajaajilli gama aadaatiin kennamu kun beekumsa duudhaa hawaasaa seeraaf safuu fi sifa hawaasaatirra bu'uura godhatameeti kennama waan ta'eef dhalootatti dabarsuuf illee beekumsa kana guddaa akka gargaarudha kan itti amanamu jechuudha. Kanaaf manneen murtii aadaatii fi manneen murtii ammayyaawaa kan idilee kana akkamittiin wal simsiisanii deemuun danda'ama laata? Egaa akkuma amma jalqaba kaasuu yaale waan kuni aadaadhaaf duudhaadha. Dhalootaa dhalootatti kan darbus waan ta'eef dhalootarraa ce'ee dhalootatti kan dhufe waan ta'eef akka itti fufu gochuu fi inni jalqabaa orjinaalitii isaa eeguudha. Manneen murtii aadaa kana bifa aadaatiin ammayyeessuudha. Bifa ammayyaatiin ta'uun bifa aadaatiin orjinaalitii isaa eeguudha jechuudha. Mana murtii kana mana murtii idilee siistama mana murtii idilee achi geessuu dhiisuudha jechuudha. Inni kan biraa wantoota manneen murtii aadaatiif barbaachisan humna namaa baajeeta aadaan kun immoo bukkeetti qoratamee akkaataa naannolee adda addaatiin jechuudha qoratamee mana murtii kanaaf seera ittiin mana murtii kana gaggeessan
seera idilee fuudhanii achi geessuu otoo hin taane aadaan Shawaa, Baalee, Harar, Wallagga iddoo adda addaatti gargar jechuudha. Aadaa akkaataa aadaan kun ittiin namni kanaan dura wal araarsaa ture kun qoratame qo'annoon isaa seera ta'ee manneen murtii aadaa kun seera idileetiin otoo hin taane seera aadaa isa qoratamee taa'e suniin hawaasa kana yoo gaggeessan orijinaalitiin isaanii sin eegama dhaloota irraa dhaloota ceetitti fufa jechuudha. Dhugaadha asirratti sanadootni illee qophaa'uu qabachuudha qajeelfamootni seera afaaniffaan kan abbootni gadaa abbootni alamee ittiin murtii dabarsan jechuudha. Mee gaafii kiyya kan xumuraa haa ta'uti haala kanaan egaa tajaajilli kun kennamuun itti fufa ta'eeti kana fayyadamuu irratti uummata irraa maaltu eegama akkasuma immoo mootummaan maal gochuu qaba tajaajila kana itti fufiinsan akka jiraatuuf. Akkuma isin jedhe mootummaan wanti inni gochuu qabu tajaajila kana akka itti fufu gochuudhaaf akkuma isin jedhe mootummaan dookumentii qopheessuudha. Dookumentii jechuun seera aadaa achi as dhufe aadaa guddaatu jira. Aadaa guddaa hin tuqamne qo'annoon irratti hin gaggeeffamne jira. Seera sana qoratee provide gochuudha, bajeta qindeessuudha, humna namaa bifa aadaatiin ramaduudha. Irraa eegamu mootummaarra. Hawaasni immoo rakkoo kana yeroo gabaabaatti bifa kanaan hiikamee haalli amma jiru kun akkaataa kanaan itti deemamee namni rakkoo qabu itti fufiinsaan hiikachuu akka danda'uuf gara mana murtii idilee otoo hin taane gara mana murtii aadaa dhaquudha. Kana amaleeffachuutu irraa eegama hawaasarraa. Kanaaf mee gaafii kiyya amma kan xumuraa haa ta'uti labsii qofaan jiraachuu hin qabaatu keessumattuu immoo tajaajilli kun yoo itti fufa ta'ee bu'aan akka hawaasaatti akka biyyaatti argamuudha danda'ume maali jechuu dandeenya xumura irratti? Inumaayyuu bu'aa gurguddaa hedduutu argama. Kana keessaa tokko namni hojii dhiisee mana murtii oolu utoo qe'ee oolee oomishee diinagdee guddaatu argama. Humna namaa namni mana murtii namni 2,000 3,000 mana murtii oolu mana murtiin oolu. Lammaffaa walitti bu'iinsi hawaasa gidduutti hin hir'ata. Namni walii galeetu aadaa sana sodaateetu waliin jiraata. Waliin jireenya hawaasaa itti fufa. Lammiilee biraatiif illee lammiilee biraa saba biraatiif illee fakkeenya ta'ee namni gara wal loluurraa gara misoomaatti gara wal loluu walitti amaleeffatee aadaa walitti haaloo qabachuurraa gara wal jaalalaa waliin jireenya kun diinagdeedhaan illee hawaasummaadhaan illee iddoo guddaa qaba. Ayyee keessumaa keenya Dr. Dhaabaa Cufaa dhimma kanarratti qo'annoo fi qorannoo bal'aa gaggeessitaniiti turtanii kanaafis yaada ogummaa keessanii as istuudiyootti argamtanii asitti bal'inaan yaada nuu kennu keessanii fi guddaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinillee naaf yeroo keessaniif jiraadha. Tole daawwattoota keenya oduun keenya ammallee itti fufeeti jira. Jiraattotni godina Wallaggaa Bahaatii fi naannoo Beenishaangul Gumuuzitti jiraattotni godina Kamashii marii nageenyaa haala yeroo ilaalchisuudhaan akkasumas dhimma fiinxaalessummaati fi haala ittiin nageenya naannoo isaanii eeguun danda'amu irratti mari'ataniiru. Gabaasni kan waajjira koominikeeshinii godina Wallaggaa Bahaatti irraa argannedha akka itti aansutti dhiyaata. Godina Wallagga Bahaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii aanaalee waliin waldaangeessan aanaan Saasiggaa fi aanaan Miizhingaa haala nageenya naannoo isaanii mirkaneessuu danda'an irratti abbootni amantaa jaarsoliin biyyaa bakka bootni dargaggootaa fi dubartootaa waliin godina Kamashii aanaa Miizhingaa magaalaa Soogeetti mari'ataniiru. Hawaasni Oromoo fi Gumuz aadaa fi duudhaa walii kabajanii waliin jiraachaa kan turanii fi bu'uuraalee misoomaa naannoo isaanii jiruttis waliin fayyadamuun dinagdee biyyaa keessattis gahee isaanii baachaatti akka jiran kan eeran hirmaattotni marichaa finxaaleeyyii biyya jeeqan irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa akka fudhatamuudha qabus marii kanaan gaafataniiru. የተቸገረው ደግሞ የጉሙዙ ህብረተሰብ ብቻ አይደለም ኦሮሞም በጋራ እየተቸገረ ነው። kan rakkatee jiru uummata Gumuz qofa miti. Oromoon nu wajjin jiraatus rakkachaa jira. Daldaltoonni meeshaalee bu'uuraa fe'anii garana dhufan karaatti saamamu. Warreen kana godhan diina walooti. Waliin qindoofnee ofirraa ittisuu qabna. Isin akka mootummaatti dhimma kanaaf xiyyeeffannoo itti kennitanii hojjechuu qabdu. ሰጣችሁ ሊሰሩበት ይገባል የሚለው hawaasa biraas geenyee gadi fageenyaan hawaasa bira jirti dubbichi. Hawaasa keenya keessa gatteenyee hayyee wanni kun nun baasu paartii badhaadhinaa tokkummaadha obbolummaa sabboonummaadhaan
hojii waloo hojjenna hojii walii wajjii hojjenna jennee mari'annee hawaasa keenyaa wajji caasaa keenyaa wajji gatteenyee mari'annee dubbii tana hiikuu qabna taateen kun akka dhaabbatu kana booda nurraa. Inni fala ta'u gara fuula duraatti aanoleen lamaan tokko ta'ee qeesaa sakatta'ee kan Beenishaangul keessa jirus kan aanaa Saasiggaa keessa jirus yoo sakatta'e rakkoon kun akkamittiin maqaa diina dabarsee morma qabee qaama nageenyaatti yoo kenne heeruu yoo kenne rakkoon kun falan argata. Finxaaleeyyii maqaa sabaan daldaluun nageenya booressan saba kamuu bakka kan hin buune ta'uun baramee gocha badii darbeerraa barachuun misooma walootiif hawaasni waltumsee hojjechuu akka qabu immoo itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Wallagga Bahaa Koloneel Lammeessaa Bayyanaa hubachiisaniiru. Hawaasni naannoo daangaa qaamolee nageenyaa waliin qindaa'ee hojii hojjeteenis naannichatti nageenyi waaraan dhufeeraa kan jedhan bulchaan aanaa Saasiggaa obbo Alamaayyoo Ejjetaa fi bulchaan aanaa Miijingaa obbo Tsaggaa'ee Maaruu ammas hawaasni nageenya waloo cimsachaa miira obbolummaan tokkoomee misooma isaa itti fufsiisuu qabaa jedhaniiru. Namni kamiyyuu ilaalcha wal fakkaataa qabaatee ejjennoo wal fakkaataa qabaatee waan walii wajjin irratti qabsaa'uu qabnu qabsaa'uun keenya gaariidha jechuudha. Caasaan keenyas ilaalchaan kallattii guutuu ta'eedhaan keessattuu caasaan hooggansaa sadarkaa godinaas sadarkaa aanaas ilaalcha kanarraa qulqulluu ta'ee hojii kana keessatti aarsaa gurguddaa kaffalee kan jiru beekamee wal shakkii kamiitiin alatti walii wajjin qabsoofnee diina kana gidduu keenya balleessuun keenya ጋሪ ታዋንቴፍ ዲሞክራቶቹን ኬኛ ጋሪ ታዳ ታሪ የትም ይሁን የት አይጠፋም። አሁን ቢሆን አይጠፋም። ህዝቡ ልማት እንዳይሰራ qaamni rakkoo uumu yoomiyyuu eessattiyyuu hin jiru jechuun hin danda'amu. Rakkoon nageenyaa uumamee kan hawaasa Oromoos ta'ee gumuuziin bakka bu'u miti. Finxaaleeyyiin kunniin uummanni akka hin misoomneef tokkummaan uummataa akka hin jirreef qaamota socho'an akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Kanaafuu qaamni nageenya uummataa booressu sochii hawaasaa daangessu kamiyyuu baduu qabaa yoo jenne tokkummaan waliin qabsoofnee balleessuu dandeenya. Raayyaan ittisa biyyaa nageenya lammiilee eeguudhaaf hawaasa wajjiniin qindaa'ee ni hojjetaa kan jedhan ammoo raayyaa ittisa biyyaatti ajajaan kutaa waraanaa 31ffaa Koloneel Tachiloo Darribaw finxaaleeyyii yaadaa fi ilaalcha dogoggoraa qabatanii maqaa sabaatii fi amantaa dahoo godhachuun nageenya hawaasaa booressan irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisu ni fudhatamaa hawaasnis kana tumsuu qabaa jedhaniiru. በሁለቱ ወረዳዎች በሳሲጋ ወረዳና በምዥንጋ ወረዳ አካባቢ gandoota daangaa aanaalee lamaan aanaa Saasiggaa fi Mijingaa gidduutti rakkoo nageenyaa uumamu furuudhaaf furtuun kan jiru hojimaata keenya seeraan hojjechuudha. Nageenya waaraa amma dhufeef raayyaan ittisa biyyaa qofaasaa kan fide miti. Isin gidduu miirrii fi fedhiin nagaa barbaadamu isin keessa waan jiruufi ammas nuti uummata lamaan riqicha taanee qunnamsiisna malee bu'uuraalee misoomaa kan hojiitti deebisu isinidha. Gabaasni kun kan waajjira kominikeeshinii mootummaa godina Wallagga Bahaati. Gaani daawwattoota keenya oduun keenyatti fufuudhaan dinagdee misooma magariisaa cimsuudhaaf gaheen dargaggootaa olaanaa akka ta'e himameera. Guyyaan dargaggoota idil addunyaattis mata duree dandeettii magariisummaa dargaggootaa misooma itti fufiinsaaf jedhuun akka addunyaatti marsaa 23ffaadhaaf akka Itoophiyaatti ammoo yeroo 20ffaadhaaf magaalaa Finfinneetti kabajamaatii jira. Deetaan ministeera dhimma dubartootaatii fi hawaasummaa aadde Muunaa Ahimad xiyyeeffannoo dargaggootaaf kennuun fayyadamummaa isaanii mirkaneessuudhaaf fedhii bu'uuraa isaaniitii irratti hojjechuun xiyyeeffannoodhaan hojjechuun murteessaa ta'uu himaniiti jiru. dhimma kana ilaalchisuudhaan odeeffannoo dabalataa kan isiniif qoodnu ta'a. Daawwattoota keenya dhimmicha hordofaatiin kan jirtu riippoortarri keenya Hawwii Taaffasaa toora bilbilaa kallattii irratti argamteetti jirti. Hawwii na caqasaatii jirta ta'e akkam oolte? Nagaa galata rabbii jira. Hayyee mee maaltu ka'e mee yaa'iin dargaggootaa idila addunyaa kuni keessumattuu dhimmoonni ijoon kaan maalidha? Gaheen dargaggootaa misooma magariisaa keessatti yoo maal ta'uu qaba jedhame? Ayyee galatoomi Teedi gaan guyyaarraa gamtaa Afrikaatti guyyaan dargaggootaa kabajamaa jira. Kunis mata duree dandeettii magariisummaa dargaggootaa misooma itti fufiinsaaf jedhuun akka addunyaattidha kan marsaa 23ffaaf kabajamaa ture. Akka Itoophiyaatti immoo guyyaarraa marsaa 20ffaafidha kan kabajamaa jiru.
Egaan dargaggoonni ayyaanicha irratti argamanii misooma biyyaa keessatti akkamiin hirmaachuu danda'u? Dargaggoonni immoo humna qabaniin akkamittiin misooma magariisaa kana milkeessuu danda'u kan jedhu irrattidha kan achumaan mari'atamaa jiru. Egaan dargaggoonni ayyaanicha irratti argaman immoo dubbisnee turre kutaalee biyyattii garaagaraadha kan isaanii dhufanii magaalaa Finfinneetti ayyaanicha irratti hirmaatanii. Misooma magariisaa keessatti immoo hirmaachuun murteessaadha, gahee keenya bahachuu qabna. Akkasumas immoo dargaggoonni guyyaa irraa dhufan kun bakka bu'aniitu kan dhufanii dargaggoonni bira iddoo sanatti yeroo deebi'anii bakka irraa dhufanitti yeroo deebi'anii akkamittiin hirmaannaa dargaggootaa cimuu danda'a kan jedhu irratti barsiisuudhaan hubannoo kennuudhaan dargaggoota gara misoomaatti hirmaachisuun hin hojjennas jedhaniiru. Dargaggoonni kunniin ijaarsa biyyaa keessatti misooma dinagdee biyyaa utubuu keessatti gahee nurraa eegamuun baananiiru. Egaan dargaggoonni kun dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa bakka bu'uudhaan kan dhufanii bakka waltajjicha irratti immoo kan argamanii deetaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa aadde Muunaa Himat gama mootummaatiin keessattuu dargaggoota irratti addatti xiyyeeffannoo kennineetu hojjechaa jirra jedhaniiru. Kunis dargaggoota hirmaachisuu qofa osoo hin taane fayyadamummaa isaaniillee mirkaneessuun gama danda'amuuni. Hirmaannaan isaanii immoo parsantii 70% kan ta'u gama ashaaraa magariisaa keessatti duula akka biyyaatti qabame sana milkeessuu sana keessatti dargaggoonni bakka jiran hundumaatti duula kanarratti akka hirmaataniifis hin kasaasne jedhaniiru. Akkasumas ce'umsa misooma magariisummaa keessatti fi dargaggoota hirmaachisuun kan barbaachisee fi rakkoo jijjiirama haala qilleensaa wayitaa ammaa addunyaa dararaa jiru akka biyyaatti immoo akkuma beekamu dhaabbiin biqiltuu eegalamee itti fufaa jira. Kanas immoo itti fufsiisuuf lafa qabsiisuu fi dargaggoonni irratti dhaabbii biqiltuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuun murteessaadha. Irratti hojjechuu qabus jedhanii kaasaniiru. Ayyaanni dargaggootaa kun akka Itoophiyaatti wayita kabajamu qabxiilee ijoo ta'an kan dargaggoota hirmaachisuu danda'an irratti guyyaa tokkoof qofa osoo hin taane baatii tokkoof kan turudha. Kana keessatti hojiin ammoo waggaa guutuu dargaggoonni maal hojjechuu qabu kan jedhu irratti itti fufiinsaan kan hojjetamudha malee ayyaanni kabajamee deebi'ama mitisi jedhanii kaasaniiru. Egaa walumaa galatti dargaggoota misooma keessatti hirmaachisuun dhaabbilee misooma mootummaallee shoora isaanii akka baatan dhaabbileen mootummaa kan miti mootummaallee isaan dhuunfaadhaanillee sektoraaleen garaagaraallee xiyyeeffannoo kennanii dargaggootatti yoo fayyadaman dargaggoonni bu'aa guddaa biyyaaf buusuu danda'u waan ta'eef hirmaannaa dargaggootaa cimsuu fi keessatti qooda fudhattoonni qaamoleen hundinuu hirmaachuu akka qabanidha. Egaa walumaa galatti ayyaana guyyaa har'aa kabajamaa jiru irratti kan ibsame ta'edha. Tole riipoortara keenya